akka keetii maaxaniin isii ciccittee sibiilli garaa keessa jiru. Homaayyuu naan gootu naan jedhe. Ani ilmoo kiyyaaf jecha sibiila garaa kiyya keessa jiru. Hawaasni Oromoo biyya kana jiru hundi isaatu ni beeka sinii galee. Ganaa miidiyaarrallee ba'ee dura maqaa baay'ee nabbaas. Har'a anaaf ilmaan kiyya ba'eetti nu gatee isinii galee mana ijaarratee qabeenya uummanni Oromoo na gargaareen bultii itti ijaarrate. An bultii sanaa miti kan na gubu jiru. Miidhaa ilmaan kiyya kaleessa miidhamte an miidhamee badii isaatiin ittiin boqasamaa ture. Har'as an gargaarsa tokko hin barbaadu. An maallaqaa miti kan na boochisaa jiru. Hiccitii jirtu beeka. Madaa kiyya naa beeka. Gocha inni anaaf ilmaan kiyya irratti kan inni barakiinaa fuula keetti naqeedha. Namni feemasoonni kaayiroo keessa jiran namni wallaalaan jiru. Nama hundattuu himadhee jira. Sagalee na waraabbattanii qofa hin deemina. Dhimma ilmaan kiyyaa kan gar tokko naa buusan. Amma waan isin mul'isu waraabbadha. Hundumti keessanuu yoo haalaaniif ilmaan kiyya keessa darbaa turre waraabbadha. Kaameraa duddubbana akkasitti naa garagalchee akka namaa qabe asirraa baasiiti. Waraabbadha hundi keessanuu seenaadha. Duddubbatti deebisi haa waraabbatanii jedhee. Jolle abbeerota isaa xiqqoome egaa ajandaan gaa tiktokiin dhufte waan tokko wal gaafame egaa akkas ta'e egaa dubbiin asumarra naa dhumu jette waan tokko ta'anii waan na dhibee jira sila waan an akkana dhibee tokkotti sila amma fakkeenya hawaasi jalaa fuudhee yookaan qabeenya si jalaa fuudhee namni tokko yoo deemtee qabsiistee yookaan hawaasa kana dirmeessitee wanta goota. Amma dhimmi ati gaafachaa jirtu dhimmuma takkichaa san immoo dhimma biraati immoo meekan addanuu baasime hawaasa kanaaf. Tokkoffaa waraqaa kee qofa irraa fudhachuudha moo waan biraati jira ka biraa kan irraa si fuudhanii jira yoo waraqaa ta'e ani wanni natti sanboodaan waan na mul'ateen dubbadha. Saafi ati nuti qabadhume. Akkamitti nama gaafatu bar wanti ani ofirkaa qabee jiru bar lukkuu miti bar ilmoodha bar dhiirri tokko akkamitti ilmoo shanii fi haadha ilmaan ofiitii fi ilmoo ofii akkamitti badheetti darbee deemee bultii biraa jaarratettee yaadda osoo qabeenyi biraa hafeeyyuu bar bultii jechuun bar waan qorqorroon ijaaramtuu miti bar. Okay, la siifu dubbiin ani si gaafadhu har'a biratti meesin gaa wani siin jee waraqaa sila emailuma fi waraqaa kan si yoo si kannuma sanuma qofa barbaaddaadha moo amma qabxiin guddaan. Qabxiin takki. Jaarrachuun dura si galee namni tokko bar namni bultii jaarratu. Namni bultii jaarratu. Yoo siin galin dubbiin. Namni bultii jaarratu bar ilmoo ofii tartiiba qabsiisee. Taafii carraa nu kenna. Sorry gizee takkitti wanni ifa sii godhu yoo jiraate Munir isii caalalleen beeku haati dhimmaa keessa jirti. Garuu isiin ka jedhaa turte laayiva ofiitiin illee dhufte viidiyoon garaagaraallee ka isii ka deemaa jiru namni kun jaarsa kiyya ilmaan isaati kan harkaa qabu rakkoo fi gadadoo meeqa keessa dabarsee waliin guddisee ka hawaasni kiyya miidiyaa irratti bahee naa guureyyuu na harkaa fudhatee na sobee mana ittiin ijaaratee mana sanitti niitii biraa fuudhee ani isaaf jecha waa meeqa ta'ee hawaasni Oromoo ka miidiyaa kana gubbaa jiru kaleessa gaafa ilmaan teeti aanan biti jedhee ummanni naa guure sanuyyuu walitti qabatee manaan ijaaratee narratti fuudheedha. Sigalee sanbira taree waraqaa silaa naa dhumate na harkatti qabee jedhaa jirti obboleettiin teenna. Kanarratti ammoo gaafiin biraa onni. Obseefii miti bar waggaa 4 guutuu obseefii zarii ganda hawaasa manguddoo kaayiroo Oromoo namni kaayiroo kana keessa jiru hunda isaa itti baasee waggaa 4 guutuu obseefii dadhabee amma ana jireenya isaa keessaa na baasee zariin marti na bulooknaanin bar mana ummanni Oromoo bar maallaqa hawaasni Oromoo itti naa guureen itti fuudhee bar inde minoo naachuno. Kun akka baalee qofatti haasa'amuu qabu si galee maaliifi
يعني ganda kutaa kudha tokko hundatu na gargaaree waan an ilmaan kiyyaa wajjin itti irraa fayyadamaa jiru itti fakkaata. Laa dubbiin akkasii miti. Anumaa wanni irraa quba qabu hin jiru jedheen hawaasa kiyyatti himuu jira. Miknyaatuun waggaa kana guutuu anaaf ilmaan kiyyatti ittiin woqasamaa ba'e. Kadhattee hin quuftu ati guyyaa hunda kadhattaa guyyaa hunda boossa ati maraattuudha gaafa naan jedhee mubaarak baalee dheengedda maal jedhee ammarraa shanin beeka ka isiin gargaaramte naan jedhee bar. Ka akka dubbiin na jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ka'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaatee jira hanga dhumaa viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turaadha. Egaa viidiyoon ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe viidiyoo baay'ee nama tolle baay'ee nama gaddisiisu akkuma harmaan duratti viidiyoo kana kaleessarraa eegaleeti ajandaa miidiyaa kana kan ta'e egaa viidiyoon kun wanti haaraan kaleessa haadha manaa biraa siifurratti daa'ima shan irratti gatee kan biraa fuudhuudha ajandaa haaraa kan ta'e malee egaa akkuma beektan obboleettii teenya tana siifuu biyya baqaa keessatti kaayiroo keessatti nama rakkoon hangana hin jedhamne irra gaa ture waggoota hedduudhaaf kan danda'aa turte ta'uu miidiyaa kanarratti harki caalmaan parsantii 75 boo'ichaan gaddaan miidiyaa kanarra ta'uun isaa uummanni Oromoo guutuun uummanni biyya keessa jiranis biyya alaas jiranis ni beekanii egaa jechuudha kan na gaddisiise ana namni jechuun namni kun kaayyaan isaa garagaraa baay'ee nama gaddisiisa waan dubbatanillee nama wallaalchisa bootaa kanatti namni tokko jechuudha ilmi dhiiraa tokko gaafa dubartii tokko walitti dhufu dirqama yookiin wal dirqamsiisanii timiti kan walitti dhufanii wal jaalatanii fedhii isaaniitiin walii galtee isaaniitiin jaalateeti haa ta'u malee jechuudha namni tokko jechuudha gaafa namni har'a akkatti oollee kana beekna malee akkatti bullu boroo keenya rabbitu beeka hunda keenya jechuudha garuu jechuudha namoonni kun hunduu jechuudha har'a guyyaa wal jaalatan guyyaa jaalalaaf gammachuu wal wajjin dabarsanii guyyaa akka carraa ta'e nama tokkorra rakkoon addaa ga'e nama san kaleessa wanta biraatillee yoo ta'u kan kaleessa jaalala kaleessa kan kaleessa wajjin dabarse san yaadachuu qaba egaa siifuun jechuudha kaayiroo keessatti namicha imaan jedhamu kana jaalatteeti ilmaan yeroo tokko jechuudha namni dubartiin takka da'uudhaa fi warra deetu isin ragaa ba'uu danda'a dubartiin takka deesse jechuudha takka guddifachuun dubartoota jajjabduudha dubartiin takka yeroo tokkoon kennaa rabbiiti rabbii badhaase ishee ammas rabbiin kennaa isaa kennee fi rabbi waan itti hir'isen jiru ammas immoo rakkoo ishee kana boru hundumaa waa salphaa godhuu fi danda'e seenaan kun jijjiiramuu danda'a wanni hunduu hin darbu seena malee ni darba har'aam nutti ulfaata malee boru guyyaan darbee seenaa guyyaa biraa ta'u ni jira yaada yeroodhaaf wanni rakkoon kamiyyuu nama kamiyyuu rakkoon kamiyyuu nama kamiyyuu irraa yoo ga'e yeroodhaaf haa ulfaatu malee rakkoon sun hundumtuu ni darba gaddas haa ta'u waan barbaade haa ta'u gammachuus haa ta'u yeroodhaaf malee hunduu ni darba kanaafuu borurree mooyyituu ishii hundi kun irraa darbee ilmaan ishii wajjin biyyattis galtee biyya baqaa kana keessas baatee ta'uu danda'a waaqayyo waa tokko qopheesseefii jira namni obsa qabu homaa hin dhabu obsaan immoo yitu waaqayyo waan gaariirraan ishee haa ga'uun jedhani kadhannaan kiyya kana isa immoo jechuudha namni tokko jechuudha ilmaan kana oromoon ilmaan oromoo guutuun jechuudha ilmaan keenya jedhee wajjin xaaraa jiru inni ilmaan isaa kan oduu oromoon keenya jedhee oromoon akka ofiitti ilaalaa ilmaan kana oromoon yeroo baay'ee qarqaaree waan baay'eedhaan cinaa dhaabbataa ture oduu namni itti qarqaaru oduu namni giiftii itti kennee jiraachisu sooshaal miidiyaa kanarraa nama 5 jechuun haati takka kophaa ishii ilmoota akka barsiiste amma ijoolleen kun sadarkaan isaan irra jiran mana barumsaa keessa sadarkaa jirantu jira biyya baqaa keessatti bakka maatiin tokko biratti hin jirretti ijoollee 5 qabdee barsiisuu 4 qabdee barsiisuu jechuun dhugaa waaqayyo rabbiin ishee gargaaru ni ulfaata kanaaf jechuudha namni akkanaa kun jechuudha ilmaan kana haalli isheen itti deesse haala miidhamaadhaanii miidhamtuudha ofii ishiitiifuu jabina hin qabdu
namni tokko nama 5 gizee tokkoon jabduudha. Jabduutu kanarraa hafa jabduudha. Waaqayyo mooyituu gaa bakka nama obbiraan qabnetti jabina kara isaati yoo kenne kan isaatiitu caaladha. Inni mooyituu ijoollee kana gatee jireenya biraa eegaluu jechuudha. I don't know. Akkamitti jireenya san ani amma akka nama tokkootitti yoon taa'ee yaadu jireenya san ilmaan kana yeroo sammuu keessatti akkaataa ishiin ilmaan kana itti dhalte rakkoo ilmaan isaan kana osoo beekuu akkamiin nama biraa wajji sammuu akkamiin boqonnaa argatee jiraata namni sun. Mee kun isinitti kun tiingisin hin jedhu sammuu keessatti isinitti hin dhagaa isin yaachisu. Hundumaafuu waaqayyo karaa gaariitti haa deebisu. Kana dhugaa rabbii baay'ee na gaddisiise. Waan sooshaal miidiyaa kana yeroo tokko wantoonni akkana gara jabummaan akkana kun wantoonni babbaduun kun sooshaal miidiyaa kana dhugaa rabbii hordofaa nama taasisu. Kanaafuu sooshaal miidiyaa kanarraa wanti akka kana na gaddisiisee hin jiru sinin jechuu barbaade tanani rabbii shifaanaa ta'uu ilmaan ishii haa guddisuu fi boruu nama biyya bulchuu nama haadha isaanii qarqaaran isaanaa taasisu warri qarqaaruu hin dandeenyellee kadhannaadhaan hundi keenya kadhannaan kun waan xiqqishuu miti bira dhaabbachuu akkasumas namoonni dandeettii qaban humna isaaniitiin kan biyya keessa jiran kan biyya alaa jiran hanga humna isaaniitiin eenyu qabdi dhugaa rabbi baay'ee ulfaataadha. Hundi keessanuu kadhannaadhaan waan qabdaniin bira dhaabbadhaan kun ergaa kiyya iddoon dogongoretti dhiifama isiniin gaafachaa yaada fi qeeqa yoo qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa please share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadha sumarratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga deebinutti turtii gaarii.